akkatti jaalalaan qabame jedha maaliif akkatti obboleettirraa akkamiin namni jaalalaan qaba maree waan akkana kan taphni hin ta'u wallaa obboleeyyaniin jechuudha akkami obboleettii isaa wanni irraa fotoo isaa wajji ka'e achirra kaatallee ammallee namni waan biraatitti ilaala. Obbola hin beekanii baranni ciikii qaba kan biraa. Akkuutti wallaahi. Gaafadhuun si jala jira saa? Baraan wal fakkaattan jedhaani maaliifi fotoo isii ol guuraa ooltaa yoo dhugaan jaalatte aboo seena mateetitti hafiin jedhee naan maali ni jaaladha naan jedha ammallee deebi'ee odoo seenaa jaaladha jirraa jedhu. Seenaa daa'ima tana maal namni akkamitti jaalataa jedhee alanni bananuu isa fakkaattiyyuu akkamitti obboleettii isaati jedha. Laa inni bakka akkanumaan seenaadhaan obbolaadha hin qabataan malee bultiidhaaf yookaan immoo waa isii jaallatee miti seenaan ammallee bara waggaa afurii Haya. amma bakka argiitinii goona. Kanasii dubbadhamne. Akka feemasi taatan gattiin. Sillee si jaaladha rafaayin an jedha garuu anillee isarraa fagoora akkam goona akkamitti fiduu dandeessan. Eessa jettaa? Karaa baabala barsiisaa. Ufii inni garuu bareeda yoo inni ilma keessan ta'e maashaallaadha wallaahi. Garuu ilma nama karaa baabala kennaa. Haya baabala kennaa adiinaati. Sii kennanii? Ilma nama biraa jaaladhu. Ilma Maal? nama biraa yoo inni ilma nama biraa ta'e waan isii jaalata waan ta'eef ani jalan seenu jechuudha. Seenaa bara akkuma ammaati yoo feete seenaan tokko gaafa guddatte mootummaadha amma barumsa sii haalaan barataa jirti. Inni lammaffaa inni jalqabaa immoo jarri obbolaadhaan dhageenya asliinaati mucaa kooti gaafa inni jedhuuni. Amma bar doktora asli mucaawati yarra gabbuu jedhaniini bar achi komentii isaa maaliif akkas jedhamee taphataniisi maaliif Daa gabbuu hin jenne bara ilma koo jedheeni. Era dabiliidha maal taatan? Maali si komentii si afaan oromoo kun adda adda bareessa namni gari haga anaa barreessuun beekan bakka namni gariin bakka namni oromoo achi namni biyya alaa hin jirre faa barsinitti barreessuun beeku beeytanii namni gari anuu na gaafatanii. Mucaan tokko si jaaladhu naan jedha akka tokkoodatti barreessuma isaatu wallaale barreessumaa hin beeku naan jedha bara akka biroo barreessa mee dubbisii dandeessa naan jedha waan an barreessu kan. Aruu dadhabee barmaali fajaaji godhee akka tokko barreessa gara na barreessa. Irii gadee barreessa ka silaa oromoo. Maal barreessan silaa akka arabiffaatti achi gara kanatti barreessa? Walumaa jedhame kolfanii dhabu. Jala kan yoo itti wasaabii nama wal dubbisu nama biyya jiru. Yaa wada seena wallahi billahi akka isaan barreessan otoo argitani. Amma bakka dhiisi ati dhiira biraa dhiisi Suleymaanitti si fuuna. Wallahi yoo hin beeku garuu yoo isin naaf siif hin danaa jettan garuu akka sila asli doktor asli dhamaa keessan. Wajjin isin arke wayti isin Eid Mubarak jettanii wajjin wal waraabdan argee jira isin na fakkaata. Akkasitti wallahi garuu akkamisi namni gariin immootu bara doktor asliin ilma takkitti malee ijoollee lamaan qabanii jedhanii beeku ani maatti beeka. Yoo haadha dhalte beekaa abbaa qabu beekaa nuti ka social media irratti odeessan hin beeknu addaan nuti isinuma addaan beeka malee isinii dhalee beekaa miti maatti beekna nuti amma fagoo jirru. Ana dura haadha manaa qaba ture yeroo Suudii jiru sana argateene amma wal baran. Masha Allah. Wayye. Inni simbiraa deemuudha. Inni Walaloo simbiraa keessan deemuudha. sirbamoo dhaloo. La doktorri Saudi Arabiyaa ture amma gaafa Ameerikaa deemne Suleymaaniin Ameerikaatti fudhanna achitti bakka ilma kan keenyatti si fuuna rakkoon hin jiru. Ati jaarsan qabdaa silaa? Ani haadha seenaa ani
jaarsan qabu garuu akkamitti akka dhufuun beeku kaan illee mallaqan qabu jedhe sponsora naa ta'e naan jedha ani mallaqan qabu anillee akkuma isaati. Ati amma barataa jirta? Ani barumsa keessa hin bahe eega huu baradhee eegas booda bakka achuudhi. Amma eessarta? Barumsa jechuun anama bakka maali hin beektanii miti. Eega danda'e afaan biikaraa eega danda'e ingilishii danda'e ingilishii barreessuu eega danda'e ingilishii haasa'uu eega danda'e buukaa isaan dubbisa. Afaan faranjii kana jechuudha. Isa kana ani tokkoffaa baadhe ijoollee hunda keessa ijoolleen kun waan achi keessaa waan argan qaqqaaqanii haasa'anii walitti odoo yeroo fixanii yeroo gubanii barumsa baratan oolan bakka barumsa keessatti akka horii kana dhiigaa oolanii ana qofatu bu'ata. Ana qof namni bu'atu ana qof irra guddaa gattaa'eetiin faranjii keessatti hin jedhin kaa qara'eetiin namni barreessetiin dafee barumsatti itti kennu barsiisota tun ogeeffadde barsiisa. Sirreessee walqixxeessee itti kenna. Daddaftee akkamitti isaa akkana goote sirriidha wallaahi jedha warri barsiisota sirrii goote wallaahi akkatti raayitii naa kenna nono raayitii meetanii raayitii irra naa kaa wallaahi. Urjii si dabaluu dabalii baraata akkana gobaziidha silaas raayitii si godhanii urjii si gochuu qabanii kokkobinaa godhaadhi yeroo kanatti raayitii qofti naaf gahaa miti ani ijoollee hundarraa barataan jiraadhiti akka barataartullee hubachiisini yeroo ati sirriitti barattee cimtuu taatellee rakkoon qabu walumaanis wansara isinii taanaa booddee. Ani wallaahi sirriitti cimtuudha mataan kiyyaayyuu waa hedduu beeka odoo barumsa keessa hin jirre mee nagaafadhame haasaallee dhaabu. Boitii mana kana mee mana kee jala dhufaadhaan waan ani haasa'uu fi waan ani uummata gorsuu fi waan ani uummata foloo goosisuu fi uummata walitti hin naqaminaa walitti tuqinaa jedhee dhoorku waddaan. Ani sammuutti jechuudha uummanni gariin kan maraattu namaan jedhan sanii miti viidiyoo namaa ilaalanii garuu namni ofii itti maraattu miti ati akka ofii beektutti sammuun kee waa hedduu beektii uf laalta uf madaaltan. Bakka artistii akkatti taatan yoo sammuu qabaatan gaafuma daa'ima gaafuma dhalatan san yoo waan Eraabaa bola manaa kennaa maal dalagaa jaartijiin gurbaa kooti wajjinan jira. maal tahaa jettanii yaaddan. Isiin amma ani Isinirra ilma kan kotteer maarti waan ta'eef waa isinatti maarti isin ammoo taaptaap nu godhaa nu jajjabeessaa nuti wal baraa jirra waan ta'eef wal baraa irraa barra. yaada seenaa wallaahi. Ijoollee keessanitti odoo heerume odoo ijoollee keessanitti heerume natti bareeddan isin odoo dhiira taatanii isinitti heeruma silaa isinitti heeruma odoo dhiira taatanii akka bareeddaniif jechuun wallaahi garuu ilma keessan kabajaa keessaniif ilma keessanitti heeruma silaa odoo ilmi keessan danda'ee biyya kana dhufe anufi Eessa silaa nu dandeenya hin gargaarraa? Doktor Asliin hin qabu jedhanii miti maa qabeenya hin qabanii jedhanii maatti beekaanii kanaaf hin sodaadhee jaallisee haala seenaan gaafadhamuun gaafa dulaan dhiisamu jarri hin qabanii waan hin qabanii abbaa kee waan hin qaban irraa fudhattee hin dandeessu miti jedheenani isaan dhufteen ergitaa fi hirmaa fudhattee waan isaan qabaniin akkam qabeenya wal gaafattee bira dhayitee gootu jedheeni as dhuftee achi erguuf hin dadhabnu yoo itti as dhufte itti abbaan Ati waan xiqqoon gargaarta. Innillee hojjetaa jira nus xiqqoon gargaarra. Atis waan xiqqoo isa gargaarii sadii taaneetuma ispoonsara taanee akkas wal fuutan isin gargaarra. ulfaate Saudi Arabiyaa kanarraa nama fuudhuun hin ulfaata wallaahi. Kaayiroo nuure Isin eessartan? nu biyya kaayiroo jirra bar kaayiroo biyya jedhamuun beektaa? Kaayiroo Awurooppaa dhufuun hin ulfaatami? Awurooppaa jirtan Kaayiroo waan irraa jedhin kaa Awurooppaa dhufuun baay'ee isin ulfaatu inni biyya gurguddaa deemuutu ulfaata malee. Baasboora kana baafatu mallaqa qaalii bar dhiifama gaaga. Ana inni ispoonsara silaa nima ta'anii silaa ispoonsara nima ta'anii silaa mallaqa ima walitti qabanii amma
baasaboora fi baasaboora tikkeetti ittiin inni dhufu mallaqa inni harka qabatee ho'ite karaa deemu mootu suuqii bitatuun hooy sana hoo akka eessaatti kennaaf sila miliyoona lama isa ga'u dhugaa keeti atamma bakka waraqaa argattee biyya galuu hin dandeessu biyya yoo galte bara fudhachuun hin dandeessaa taa'ee si haa eegu. Wallahi ani biyyatti nama na gurguruun qabu abbaan kiyya bii kana jirani haati tiyyas bii kana jirti. Ani jiru bii asitti ragamaani akkam goonaree carraa dhagaa carraa na duuka taranii isaa illee wajjin deemu maleedhani biyya alaa. Ani isinirraa na fuudheen yoo isin biyya alaan deemin abba yoo isin biyya alaan deemin anillee asumatti baadiyyaa makanatti afaadheena yoo abbaan kiyya deeme hin deemu wajjin deemnedhe. Bareeddu goote amma akkana goona bakka egaa akkas ta'e rakkoon qabu atamma baradhu taa'itiin gaafa Ameerikaa deemne achitti si fudhanna. Suleymaaniin illee achi finnaa. Na wajjin dhufanii asirratti. Mee waa mul'isaa. Garuu nuti nama baay'een dhufne gaarsanii garuu namni tokkichi akkamiin akka dhufu deemu ani nama baay'een dhufne waan ta'eef birrii nurraa fudhate gaafsan baay'ee ana obboleessa kiyya tokko abbaa kiyya wannusa nama afuriin dhufne isoo mallaqa guddaa fudhata namni afurii mallaqa guddaa nurraa fudhate nutiin kafallee haadhatee naasii kafalee jiru as teessee tumaan achi nuu kafalte mootummarraa fuutee hojii hojjettee itti cinqabdee qal'oo takka taate gaaf nu dhufnu qal'oo takka deemte Ayirooppaa kanatti silaa namni hojiin hojjetu cinqamu garuu ilmootii fidadhattee hojii cuuseen. Yarabaa tokko jechuudha. Isin garuu Liibiyaa irraa dhuftu gaafa dhuftu Liibiyaa irraa dhuftu Liibiyaa deemtee miidhaan qaxxaamurtee kophaa isii dhuftee kana ibsa abbaa jaalalaa baga dhuftan ibsa abbaa jaalalaa bar oto janaa keessa nama naqaan ibsa abbaa jaalalaa gara ta'u walaa edalle akkasii janaa keessa turre garuu ani janaa kanarratti dhiira akkanumaan jalaan janeetiin irraa fixaa barbeeytani bakka anuma moota dhiira hunda jalaan irratti bakka mana ibsa abbaa jaalalaati ani garuu fikiya anumatu gastii keessatti hafaa yeroo baay'ee. Kolfaan duute wadde. Ijoolleen sun na biraa qabu. Jatti maa kuchisiiftan naanta? Maa kuchisiiftanii? Way. Amma maaliif deebisanii miskeenan kan haasofneen elitte haadha seenaa jedhi haadha seenaa Why you're oh my god, I come to room ada amma bakka biraa deemtee taphadhittaare bakka guyyaa biraa walitti deebinu keessa na dubbisa agaruu adaada ayyees hin dubbisa yoo tiktokii kan kee siifaa guddisan bakka warra shishaa akkana saabaa sitti ergatu jalaa hin qabin abshir adaadaati abshir jalaan kan warshaa garuu isin jaaladha akkamitti isin jaaladha ayyaanu isin jaaladha nagaan naaf bul nagaan bule intala bareedduu Suleymaaniin fida amma Suleymaaniin fida intala kana kolfaan hojjechaa beekaa akkana taate يوم العبود بيقولون يجيب الغفوان قالت لنا كم بريد مرحبا دياب اهلا من هو هذه؟ اهلين اهلين حبيبتي يلا تلعبين نلعب كيف؟
تاب تاب خلاص ولا يسوي في الغرفة. طيب مو أنا بس أقول لك شيروا البث وكبسوا وين حبيبتي أنتي؟